akkam jirtan jecha biraadhiisuun qabnu amma ilmaa walloo wanti walii dhaabnu osoo sababallaa amma biraa qabnu carraa keenya kana dafne faayidamnu. Tokkoffaa rakkoodha mana yaalaan qabnu iddoo deemnee dannee itti wallaannamnu. Lammaffaa karaa deemnu hin qabnu karaa makiinaadhaa itti wal qunnamnu. Rakkoon guddaan kana inni walloon qabnu. Rakkoon guddaan kana inni walloon qabnu karaa makiinatti kan hinduma oolu yeroo diina keessaan deemnee wallaannamnu madaa shawaa roobii san dagatuun qabnu. Maaliif gadi baanee kanarraan dubbannu rakkoon guddaan kana inni nuti qabnu silaa beektu rabbi malee nu mootummaan qabnu jabaadhaa yaa walloo ammaa tokkoofnu namni sababallaa qabu silaa shaggaramnu. Yaa kassagaleen tiyya sibira naaf geesse rakkoo walloo qabduun assinitti dheesse sheerillee naa godhii hanguma dandeesse mana yaalaa dhabatarraa nu rakkise iddoo barbaadetti diinni nu ajjeese walloodhaaf dirmaddu hanguma dandeesse. Nuti ilmaan walloo akka jabaattanii dhiiraa fi dhalaadhaan akka wal jaartanii mana yaalaa kana akka jalqabdanii daruurii keessatti gochaa mul'iftanii ergaa jalqabamee saba waammattanii. Wanni kun hedduu baay'ee nu shaggare mana yaalaa deemuuf hedduu nu marare yaa rabbi maaluma maaltu nu abaare kanii walloo kiyya qobatti shaggare. Lafa fagoo deemuus hedduu nu marare biyya alaas galuus hedduu nu shaggare yaada lammii kiyyaa qalbiin kiyya daare eenurraa argate inni nu abaare. Rabbi hin dandeessaa mee ati nuuf ta'i yaada lammii kiyyaa hunda galmaan ga'i saba kiyya kanaaf mee furmaata ta'i ati quwwaa qabdaa mee itti bobba'i diina keenya kana mataa dha'i rakkoo sitti manneef furmaata nuuf ta'i. Nuti walloo beektu waan namaan barbaannu dhugaarratti cinna garaaf hin jiraannu hamma lubbuun jirru tasa irbuun nyaannu dhugaa rabbi irratti lubbuutti hin qusannu kaa ilmaan walloo walirratti ayaanu kaa ilmaan walloo wal qubaa qabannu. Keenyaaf ajjeefamne keenyumaaf hidhamne biyyuma ofirratti jiruu daddabanne aduma kaleessaa saawamee kadhamne kan nurra duulu malee kan nuuf duulu dhabne maali badiin keenya maaliif ajjeefamne ummata wallooti kan dubbatu dhabne. Amma dhaamsi kiyya inni xumuraati kan baay'ee nu dhibe barmana yaalaati lammaffaa isbaaltii karaa makiinaati yaa Oromoo dafii furmaata barbaadi akka walagarru dhimma olaanutti akka walagarru dhimma hojiirratti galatooma.